dalagachuu biyya kanatu yoo isin wanna jedhe daa'imman illee push godhaa warra sa'aatii 24 onlaayinii irra taa'u yoo push godhaa ooltanii miti akkamitti ana sadaqaan nan seentu push godhaa daa'im goolii bor inshaallah warabbi jedhe gootota oromoo kutaa 10 qabadhee isinii dhufa gootota oromoo kutaa 10 osoo tokkicha nama tokko hin hambisin qabadhee isinii dhufa hawaasa kiyya kabajamaa jaalatamaa dhaamsi kun kan isinii darbaa jiru kushiinaa kaayiroo irraayi hundi keessan oolmaa biraa qabdanii isin jaaladha isin kabajaa asumaan fooloon kiyyallee gaafa 500 gale keekii mura andafkitee bultuudhaaf baafeeta caala caammaa kiyyatti isaan hin qottobbu caammaa kiyyan gayanii akkuma isin argitan amma kun maggaarrajaa kiyya argartanii miti kun amma maggaarrajaa kiyya qalamii kiyya lippistiki kiyya kan maggaarrajaa kiyya wal fakkaatu yeroo hundaa yoo dibadhu jechuudha waan maggaarrajaa kiyya wal fakkaanne guyyaa tokko dibadhee hin beeku ammallee yoo dibannellee nurraa bareeda nuti moodeelisti oromoon qabdu waan taaneef jechuudha akka malee nurraa bareeda mudhiin jannatan gisee akkana walitti qabanii akkana walitti qabamti mudhiin jannatan irraa akkuma isin argitan mudhiin jannatan gisee akkana walitti qabamti akkana walitti qabamte jechuudha mudhii ajaa'ibaa kana qabna akkuma isin argaa jirtan kana jechuudha Aku kalau yang timbul nama orang itu ni dah. Aku dah mesti dah nama orang itu. Tak ada sesuatu. Nama orang itu yang timbul. Aku dah. Tokko jasi komando jechuudha. Shamarran meeqa dhiisee jechuudha. Intala jaarraa abbaa gaddaa jechuudha. Shuggutii fuudheetiin jedhe isa sanii fi fata jennee sirba sirbina jechuudha. Ani moodelistiin teessan. Shashana jedha Oromotiyya. Muuziqaa isinii bana Shashana jedha. Faamilii tiyya kunoo akkan argitan kana moodelistii mudhii sonsaa wanni uffadhe hundi narraa bareeda. Akkuma isin argitan haawultii hiyyeessaa fakkaadha. Haawultii hiyyeessaa kan namni dhiisee biraa baqate fakkaata. Anna magdafqee hojjetatee biyyee nyaatee bulu intala kaayyoo qabdu kaayyoo qaba. Ani gisee taa'ee miidiyaa irraa tiktokii irraa afaan banuun qabu. Uummanni seenaan isaaniitiif jireenyi isaanii hunda tiktokii keessa waan barbaadan haa jedhanii. You know
Come, you know Deutschland? You're talking Deutschland? Bitte? Sabah, by Sabah? You talking in a panorama? Okay, sorry. Sorry guys, afaan Oromoo beeka se'etti haasaye. Waan afaan Oromoo beeku se'e. Afaan Oromoon beeku. Akkana na dinqisiifatti jechuudha. Kabiraa hafee ana faranjiinu na dinqisiifatti akka malee na dinqisiifatti. Gaafa jalqaba biyya kana dhufee jedhee Arabiin biyya kanaa xiqqoo isiin ulfaata. Akkuma isin beektan jechuudha. Namni yeroo jalqabaatiin makiinaa bite'an qulfii mana dagadhe malee namni makiinaa bite'an. Garuu wanni dogongora qulfii mana dagadhe hinaaftuun tajireenya namaa jibbitu akka waan an makiinaa hin binneetti makiinaa namaa seeneetitti kalaaleellee hedduutu jira jechuudha. An qulfii mana dagadhe malee namni yeroo jalqabaatiin makiinaa bite'an qulfii mana dagadhe argitan jechuudha. Arabiin biyya kanaa jechuudha. Shi'aayiz naan jedhan jechuudha. Afaan biyya kanaa akkitti barate yeroo jalqabaati. Ana nama dafqee jiraatu. Nama dafqa kiyyaan bulaani. Guyyaa takka rabbiin sadaqaa tiktokii irraa kana nan nyaachifne. Ummata sadaqaan bulu. Ummata guyyaa takka hojjetatee dafqee jiraatee hin beekne. Ani intalti teessan isin boonsaa. Akkuma argitan kun yeroo hunda hojii keessan na argitanii. Guyyaa takka osoo hojjetatin jiraadhee hin beeku. Teenna ooluma abboo. Osoma hinaaftuun hinaaftu osoma haasitiin akka barbaade taatu teenna ooluma. Ajaa'ibaan hojjedha kun kaartoonii faguuraa oola. Aga afaan baratti kaartoonii guurinaan jedhanii. Kaartoonii guuraa gaafa rabbi jedhe makiinaallee oofuu kompiitarallee tuttuquu hin oolu. Ammaaf garuu kaartoonii guuraa jira. Family. Mat, serasi taate harba. Serasi taate bartaaf bingo dani bar. Dai gori le push bada. Ora saat iddami afro online rata uyu push bada ultani miti. Akkamitti ana sadaqaan nan sentu. Push bada live goli. Bor inshallah wa rabbi jedhe. Gootota Oromoo kutaa kudha takka qabadhee isinii dhufa. Gootota Oromoo kutaa kudha takka osoo tokkicha nama tokko hin hambisin. Qabadhee isinii dhufa. Hawaasa kiyya kabajamaa jaalatamaa dhaamsi kun kan isinii darbaa jiru kushiinaa kaayiroo irraayi hundi keessan oolmaa na biraa qabdanii isin jaaladha isin kabajaa asumaan fooloon kiyyallee gaafa 500 galee keekii mura andamkitee bultuudha baafeeta jaala. Caammaa kiyyatti isaan hin qottobbu. Caammaa kiyyan gayanii. Akkuma isin argitan amma kun maggaarrajaa kiyya. Argartanii miti kun amma maggaarrajaa kiyya. Qalamii kiyya lippistikii kiyya kan maggaarrajaa kiyya wal fakkaatu yeroo hundaa yaa dibadhu jechuudha. Waan maggaarrajaa kiyya wal hin fakkaanne guyyaa takka dibadhee hin beeku. Ammallee yoo dibannellee nurraa bareeda nuti. Moodeelisti Oromoon qabdu waan taaneef jechuudha. Akka malee nurraa bareeda. Muktiin jannatan gidee kana walitti qabanii kana walitti qabamtu muktiin jannatan. Kun akkuma isin argitan muktiin jannatan gidee kana walitti qabanii kana walitti qabamte jechuudha. Muktiin ajaa'ibaa kana qabna. Akkuma isin argaa jirtan kana jechuudha. Ini kita awal itu berapa? Kita ini sekarang kita lagi tak berat. Anda
Aku kalau timbul nama mangga tu ni dah. Batu dah mengikut nama mangga tu. Tak ada ada sesuatu. Nama mangga tu ni